guyyaa har'aa kana qabxiin awwalarraa dubbachuu barbaadu waa'ee fincila diddaa gabrummaadhaa kan Harargee keessatti dhoohe argitee kan dubartii Oromootiin qeerroo qarree Oromootiin hoogganamu kanarraa dubbachuu barbaada jechaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf wanni guyyarraa arginu ji'oota lamaan kana keessatti waan abdii namatti horu, waan hamilee namaa kennu, waan mataa ol nama qabachiisu, waan baga Oromoo ta'e Oromoorraa baga dhaladhee waan nama jechisiistu seenaa qabsoo Oromoo keessatti guyyaa Rabbi uume kana dhalataa jira. Wanni guyyaa har'aa kana ta'e magaalaa Awwadaay gubbarraa haga jalatti guutuun guututti haadhonni Oromoo, qeeqarreen Oromoo, ijoollee waggaa 10 irraa haga waggaa 90tti yeroon kuni ilmaan keenna, obbolaawwan keenna, hawwoonni keenna waraana diinaatiin, waraana nafxanyaatiin balleessaa tokko malee, badii tokko malee, osoo baankii hin zarafin, osoo naman ajjeesin, osoo yakkan dalagin sababa Oromoo ta'uudhaaf dhumuu kana teennee hin laalluu jechuudhaan sodaa qawwee cabsanii hin beeytanii yeroo ammaa kanatti magaalaan Oromiyaa keessaa kan argitee waraana nafxanyootaatiin weeraramee guutuun guututti jiru magaalaa Awwadaay fi Shaashamanneedha. Maali diinni yeroo mara bakka qabsoon Oromoo itti jabaate, bakka qabsoon Oromoo hidda itti gadhaabatte, bakka qabsoon Oromoo akka utubaa sibiilaatti itti jabaatte diina argitee waraana isaa itti bobbaasee balleessuudhaaf, ukkaamsuudhaaf, ajjeesuudhaaf halkanii guyyaa irratti dalagaa jira. Dhiiraa miti dubartiin Oromoo, dubartiin argitee Harargeedhaa qeerroo qarreen Awwadaay guyyaa har'aa kana chaaptarii haarawa, mata duree haarawa qabsoo Oromoo keessatti hoggansi ka dubartii ta'e, dubartiin karoorsitee, dubartiin hoggantee, dubartiin qofti irratti hirmaattee hiriira takkaa biyya san keessatti argamee hin beekne guyyaa har'aa kana magaalaa Awwadaay keessatti godhaa jiran. Walumaa galatti wanni karaa Harargeetii as bubbisaa jiru hafuura bilisummaattu Harargeerraa nutti as dhahaa jira. Hafuura bilisummaattu Harargeerraa gama guutuu Oromiyaatti bubbisaa jira. Akkuma beekamu tarii namoonni hedduun argiteetiniin seenaa siyaasa Oromoodhaa gadi fageenyaan keessa beekuu dhabdanii ummata Oromoo guutuu keessaa warri durillee qabsoo hidhannootti dubartii Oromoo guutuun guututti Oromiyaa guutuu keessaa parsantii 60 ol kan dubartii hirmaachise dubartii Harargeeti. Dubartiin Harargeedhaa obbolaawwan teenna qaqqaaliin gootonni har'aa miti bara dukkanaa sanillee lubbuu isaanii qaalii kennanii waan aadaa biyya san keessatti hin baratamin dubartiin Harargeedhaa kanaan dura qabsoo Oromoo ummata Oromoo bilisa baasuudhaafis warra qawwee hidhatee awwala bosona seen walii qooda obbolaawwan teettanii lallaalinaatiniin dhaamsa kana walii dabarsa. Argitee warra awwalatti qawwee hidhatee dhiira waliin wareegama dhiirri kafaltee lubbuu qaalii kennitee qabsoo akkaataa itti qabsaa'u ka agarsiifte kanaan dura dubartii Harargeeti. Naadirri har'aa kun ammoo seenattuu daggamame. Seenaa haaromsiifte argitee dubartiin gootonni Harargeedhaa. Akkuma dheengadda obbolaawwan keenna diyaaspooraadhaa biyya London qeerroo qarreen biyya UK waan takkaa kanaan dura qabsoo Oromoo keessatti hin godhamin waan ammayyaa as baasanii mootummaa argiteetiin nafxanyaadhaa dhiiga dhaabanii hudhanii seensaa gala dhoogganii haga mootummaan Ingiliiz rakkoo keessan mootummaan keessan dhagahuu baatu nu isin dhageenne jedhee haga xalayaa irraa fuudhu gahee waan haarawa akkasii dubartiin Oromoodhaa argitee biyya keessatti gadhaabdee gaffiddee waan hedduu hamilee namatti horu. Kuni maal agarsiisa? Dammaqiinsi Oromoo. Oromoon amma booda gabrummaa baachuu akka hin dandeenye. Oromoon ummata dimokiraasiitti amanu, ummata dimokiraasii hawwu, ummata dimokiraasii gadhaabuu barbaadu ta'uu isaa addunyaadhaaf yeroo dhumaatiif sagalee ol baasee agarsiisee jira. Kuni waan hedduu hamilee nutti horuu fakkeenya gaarii. Waan akkanaa kana wagguu arginu gadi baanee wanni dubbannuuf oduu karaa argiteetiniin karaa
miidiyaa garaagaraatiin dhagaartan oduu isinitti himuuf osoo hin tahin fakkeenya waan jiru kana walitti himne wanni kuni babal'atee bakka maratti fakkeenya gaarii godhannee Oromiyaa guutuu keessatti haala wal fakkaataadhaan namni Oromummaaf dhukkubsatu obbolaawwan teenna Harargee ta dubartii qofaa miti ka argitee gabrummaa keessa jiru jara qofaa miti obbolaawwan keenna Oromoo guutuu Oromiyaa keessa jirtan warri gabrummaa hin fudhannu Oromummaadhaaf gabrummaan hin mallee Oromoon biyya namaa hin dhabne biyya isaa lafa isarratti argitee nagahaa fi gammachuu fi bal'inaa fi ficiliqatu isaan malee gabrummaan isaan hin malle jettee warri itti amantu hundi keetu naannawa keetitti qeerroo argiteetiin Harargeedhaa fakkeenya gaarii qarree dubartii Oromoo Harargeedhaa fakkeenya gaarii fuduratti godhadhuutiniin qabsootti gadi ba'i. Waan nama ajaa'ibsiisu yaa Oromootiyya qabsoon jidduu kana godhame qabsoo Oromoo hunda hirmaachisu. Ijoollee daa'ima waggaa 8 irraa haga nama lubbuun jiru haga nama waggaa 90 hattan nama siree irratti galee osoo amma Oromoo argitanii dhayxanii mana yaatti gaafatanii harka akkana godhee jira jecha. Yoo ka argitanii jiraatan taate qeerrooleen 7 dabre dhaawamanii madaawan mana yaalaa keessatti yoo dhaqan nuti jismin nu dhahame qaama keenya dhahame malee onneen keenya dhahamne jedhanii argitee siree irraa argitee mallattoo diddaa gabrummaa agarsiisaa turan jecha. Kuni ka agarsiisu bakka qabsoon Oromoo geette bakka dammaqiinsi Oromoo geette abbaadan Oromoon amma booda saba gabrummaa baatu tahuu dhabuu isaa kallattiidhaan agarsiisee jira jecha. Diinni kee yoo humna kee hin beeyne yoo dandeettii kee hin beeyne yoo qorqalbii kee bakka ati geettee hin beeyne karaan taaneen sitti duula jecha. Osoo sitti duulu bakka hin taanetti dhabama. Kanaaf Oromootiyya haadhota tiyya abboota tiyya namoonni nurraa du'aa jiran dhugaa namoota hedduu nurraa hidhaa jiran dhugaa garuu namoota hedduu biyyarraalee nurraa baqachiisaa jiran hayyoota Oromoo hedduutu hidhaa jira jaarmoonni siyaasaa hooggantoonni jaarmoonni siyaasaa argiteetiin gaazexeessitoota miidiyaa hoogganan hedduun isaanii hidhaa jiran dhugaadha. Kuni bu'aa qabsoo Oromooti. Balaasha wanni dhufu tokko hin jiru. Wanti balaasha dhufu tokko hin jiru. Bilisummaan mi'ooytuudha. Ummanni Tigraay kanaan dura ka har'a argitee qoma dhahatee ummanni miliyoona 4 namni dhiira taate koottuu jedha. Biyya san keessatti ummanni xiqqaan ummanni miliyoona 4 miliyoona 5 ummata miliyoona 110 keessaa mataa ol qabatee filannoo gaggeessaa jira. Waan hundi keenya waliin argaa jiru. Kuni maali? Jabeennaan Oromoo caalanii, baay'inaan Oromoo caalanii, beekumsaan Oromoo caalanii lakki. Wareegama kafalan kanaan dura. Lubbuu qaalii itti gabbaranii akkuma jarruu jedhan argiteetiin silsaashii gabbaran jedhan. Lubbuu qaalii kafalanii bilisummaa san argatan jechaan. Har'a haga argiteetiin rakkoon hojii dhufe hin buqqaanaa. Biyya taanee uf dandeennee dhaabannaa sadarkaa jedhanitti gahan jechaan. Kanaaf Oromoon illee namni nurraa ajjeefame, namni nurraa du'e, namni nurraa hidhame jennee yoo ka ol deebinu taate gabrummaa bara baraan keessaan baane. Gabrummaa ilmaan dhaalchifnu waan nurratti argiteetiin ceekuu keenya irratti nu fe'aniif Oromoo irraa wanni barbaachisu duutiin jira. Namni gabbahee dalagatu bar wareegama yeroo kenna. Yeroo kee wareedee maatii keetirraa baatee dadhabdee ol jettee cabdee akkasitti argiteetiin mindaan sii kafalama. Akkuma kana bilisummaan illee balaashan dhufu. Qabsoo nuti biyya alaa keessaa hiriiraa fi argitee karaa dippiloomaasii waan garagaraatiin keessa jiru kana gaafata. Lubbuu gaafata. Wareegama gaafata. Kanaaf wanti kun jabaatee Oromiyaa guutuu mara keessatti hiriirri itti fufuu qaba. Mootummaan kun mootummaa humna hin qabne, mootummaa miila hin qabne, mootummaa nama hin qabne, mootummaa sammuu hin qabne. Har'a yoo ka argitan taate uffata argitee poolisii federaalaadhaa jijjiiree fide jecha. Amarri maal jedha ogumammaa? Gullichaa biqayyar waxaa yaxaafite jedha. Sunsumni jijjiirameef nyaata mi'eessu waan fedhe osoo sibiila illee uffise akka ufii sibiila uffatee deemu sanitti argitanimi namticha halkan illee sibiila uffatee ittiin bulu takkaa mootummaa addunyaa keessatti hin argine. Sodaa hagana ga'e. Namtichi sodaataan namtichi maraataan sun bakka ga'u hattan biyya alaa wayita deemu
yoo fuula ta'e malee wanni marti sibiila akkuma argaa jiru uffata keessaan nama tulluu asirra baatee deemu fakkaata argitanii wanni kana isa gahe saba isaa ofirra nyaata akka saree maraatteetti ummata bal'aa ummata achiin isa gahe isarra nyaata kanaaf Oromoo diinni abdii kutate amma waan isin ajaa'ibsiisu biyya keessatti wanni deemaa jiru waan takkaa dhageenyee hin beekne waan amma guyyaa lamaan sadiin argitee dabre biyya keessatti deemaa jiru irraa waa xiqqoo isin dubbachuu barbaada. Innis maal isin fakkaate sababa yeroo lagannaa gabaasan warroota suuqiilee suuqa ufii business center suuqii ufii cufee birrii 30 kafaltan malee hin bantan jedhanii guyyoota hedduudhaaf irra saamsanii turan. Ummanni kafaluu dide. Zorbal jedheen hin kafaluwan biyya kiyyaratti ummanni kafaluu dinnaan maal eegalan? Wallahi al-azim waan ragaadhaan kallattiidhaan nu bara ga'e isiniin gahaa jira. Maal godhan suuqii namaa saamaa jira nama. Suuqii ummata Oromoodha. Qabsoo Oromootti makamee ummanni keenya miidhamaa, ummanni keenya ajjeefamaa. Haadhotaa fi abboonni qalamaa. Sirna abboonni teenna ofirratti dinne nuti hin fudhannu jedhee ummata argitee suuqa ofii cufate saamaa jiran amma. Magaalaa Roobee keessatti bilbilaa gaafadha. Guyyaa kaleessaa fi dheengadda saamicha guddatu ture. Humna mootummaatiin hoogganamee suuqii namoota adda durummaan kanaan duras ammas argiteetiniin gabaa lagannaadhaaf suuqii ofii saamsan kana irra deemanii mootummaan wattadaraan cirachiisaa jira. Walii qooda Oromoo walii qooda kuni maal agarsiisa mootummaa osoo hin tahin maafiyaa argitee abdii kutee ummata kaan ajjeesee kaan fixee humni diinagdee isaallee daaraa tahee akkuma beeytan argitee mootummaan Ameerikaallee bajata silaa kennuudhaaf argiteetiin hin fandii godhuudhaaf deeme harka qabee jira. Mootummaan kuni mootummaa kola'e mootummaa laamshahee jiru waan ta'eef amma gadi deebi'ee ummata saamaa jira. Mootummaa shiftaa, mootummaa maafiyaa kana sabni Oromoo yeroo dhumaatiif bakka jiru wal qabatee yeroon ofirraa kaasu ammaa fi amma qofa. Biyya keessatti wanni deemaa jiru waan gaarii waan nama gammachiisu garuu haalli kun haala wal fakkaataadhaan guutuu Oromiyaa keessatti fakkeenya gaarii Harargee fi Arsii fakkeenya godhadhaatiniin Oromoon naannawa biraa jirtan. Hundi keessanuu ummata kana fuulduratti ilaalaatiniin qabsoo Oromoo bakka maraa itti finiisaatiniin fuulduratti deemaa isiniin jedha. Qabxiin inni lammaffaa inni irraa dubbachuu barbaade diinni gaafa si dadhabe akkuma Oromoon wagguu mammaakuu jedhu diinni gaafa si dadhabe sadarkaa keetiif gahuu dadhabe si cabsuu dadhabe si miidhuu dadhabe waan si godhu yoo dhabe qilleensatti garagalee sitti dhuufaa jira. Amma Oromoo wanni irratti godhamaa jiru maqaa balleessuu ummata kana ajandaa garagaraa baasanii fi argiteetiin akka burjaajaa godhaa jiran. Amma guyyaa kaleessaa fi dheengaddaa miidiyaa irratti obbolaawwan haasaa garagaraa haasaan argaa ture. Namni tokko Jeneraal Kamaal Galchuu bilchiginnaatti dabalamee itti aanaa raayyaa waraanaa ta'ee maali ka jiru abbaan fedhe waan fedhe haa ta'u doktorri fedhe piroofeesarri fedhe hoogganaan paartii fedhe waan fedhe yoo ta'e Oromoon gurra kennuu hin qabu. Dhiiroo waaqa yoomitti diinni ajandaa nu baasa. Nuti yeroo mara akkuma argiteetiniin farda argiteetiniin gaariidha. Gamaa gamanan laalle ajandaa nu bahu qabannee akka saree maraatee duuka fiiguu hin qabnu. Yeroo kana diinaan sammuun keenya sammuu diinaati oli. Dammaqiinsi Oromoo dammaqiinsa diinaati oli waan ta'eef ummata kanaa nuti ajandaa baasuu qabna malee nu ajandaa nu baasanii akka saree maraatee sooshaal miidiyaa irratti argitee akka wacnu akka burjaajinu ta'uu hin qabnu. Dammaqi Oromoo abbaan fedhe waan fedhe haa ta'u qabsoon Oromoo qabsoo nama dhuunfaa irratti hirkatee miti. Qabsoon Oromoo qabsoo argiteetiin gandaan argitee hoogganamuu miti. Qabsoon Oromoo qabsoo ummata mara hirmaachisa. Amantaa hunda hirmaachisa. Ka argiteetiin kaabaa kibbaan bahaa dhihaan guutuu Oromiyaa hirmaachisi waan ta'eef namni dhuunfaa abbaan fedhe abbama fedhe iyyuu haa ta'u. PP miti maaliif argiteetiin qabrii Minilik hin seenne jala deemuu hin qabnu.
sooqidda mi'aahii ufii jettu yookaan dhakaa taatee darbamaadha. Akka hobbaatiitti argitee hin awwaalama guyyaa adiin namni argitee saba ofiitti duuda gal. Kanaaf yeroo wanni akkanaa kana uumamu akka nama hin dhagahinitti osoo argitan akka mana argitti irra dabruudha malee waan kana fuutanii sadarkaa gandaatiin gadi buuftanii argiteetiniin olii gad barcuun hin barbaachisu. Dhiiroo haga yoomitti argitee ajandaa diinii nuu baasuun deemna. Diinni kun diina Oromoo lafarraa balleessaa jiru. Period. Dhumatee jira. Diinni kun diina Oromooti. Diina sabaaf sablammiiti. Diina amantaa biyya san keessa jiruuti. Diina namummaati. Diinni argiteetiin biyya san bulchaa jiru jecha. Akkaataa diina kana itti balleessan. Oromoon biyya keessaa fi biyya alaa jiru. Tarsiimoodhaan riqicha walii tahee, ceekuu walii tahee, jogola walii tahee akkaataa mootummaa kaansarii kana muree ofirraa itti darbu irratti dalaguudha malee wanti xiqqoo akka argiteetiin saree waa jala somba jala buusanii sossobanii akkas ta'uu hin qabu. Nuti kana bira dabruu qabna. Kana bira tarkaanfachuu qabna. Adada argiteetiin dubbiin ka'uun ammoo dubbii fuutanii gandattiin hin fiigina. Gandi keessan haa baduun jedhuun. Oromoon gandaaf hin qabsooyne. Oromoon Oromummaa ofiitiif qabsaa'e. Oromoon dhiibbaa isarra jiru, gabrummaa isarra jiru, miidhaa dararaa isarra jiru nagahee jiraa jedhee qabsaa'e malee nama dhuunfaaf hin qabsooyne jecha. Kanaaf abbaan fedhee waan fedhee haa ta'u. Har'allee borillee fuuldurattillee ajandaa nama tokkoo fuutanii sooshaal miidiyaa irratti Oromoon mana mana dheebotee jira yeroo ammaa kanatti. Oromoon mana mana argitee namni tokko yoo sooshaal miidiyaa gubbatti ba'e obboleeyyan teenya biyya Arabaa dubartii wagguu sooshaal miidiyaa irratti baate namni 2,000 3,000 ilaala. Maali akka waan argitee obbolaawwan tuni bilisummaa wayitiin gad nuu dhufani oduu bareeda wayitii kuni maal agarsiisa sabni keenya burjaajaa guddaa keessa jira. Kanaaf miira kana keessaallee bahuun baay'ee barbaachisaadha. Dhumarratti ammoo wanni kaasuu barbaadu waan baay'ee na kolfisiise wayitu jira. Mootummaan naftanyaa jechaadha. Mootummaan argitee sirni abiyyi kuni biyya keessatti sirna gadaa akka barumsaatti kennuu hedaa jira. Oromoo gadadoo keessatti naqa. Oromoo ajjeesaa Oromoo fixaa. Sirna gadaa waggoota 3-4 dabre keessa argiteettiniin dandamachuudhaaf ijaaramuuf deemu miila jalaa dhahaa. Abbootii gadaa diigee abbootii qabeenya Oromoo balleessee kaan biyyaa baqachiisee Oromoo jumlaan cafacafaa sirni gadaa inni barsiisu maali? Sirna gaddaa yoo nu barsiise malee akkamitti akka Oromoo gaddisiisaa jiru yoo barsiifate malee sirni gadaa nafxanyaan nu barsiisu hin jiru. Sirni gadaa inni nu barsiisu sareen kun abiyoot kaasaa ilmi nafxanyaa nafxanyichi ilmi tizitaa walde sirni gadaan inni nu barsiisu. Beera nafxanyaati silxaana kennaa Finfinnee keessatti Harargee keessatti obbolaawwan keenya haadhotti hin ajjeesaa jira. Kana amma sirna gadaa nu barsiisu. Maal jettame? Amma nama akkanaa kanattu sirna gadaa nu barsiisa. Sila sadarkaa kanatti gadi bu'ee Oromootti yashoofa namichi maafiyaan kun. Baay'ee nama dhiba wallaahi. Ani hedduu na kolfisiise. Kanaaf argiteetiniin namni jala dhaga'u hin jiru. Abiyyiin kuni bara waan isin ajaa'ibsiisu. Namni xiqqollee qalbii qaba bara ilaaluma xiqqaati. Inni gaafa kam arge gaafa kam abdii kute gaafa Jawaar Mohammad argitee hooggantoota siyaasaa Mararaa Guddinaa argitee obbo Baqqalaa Garbaatii fi Hamzaa Booranaa fa'aa waliin asiin gara Harargee deeme. Uummanni akka galaanatti dhangala'ee bu'e. Uummanni tokko osoo nafin yoo achi as garagalee Arsiitti namni akka marga lafaatti yaa'ee ba'e. Achirraan gadi baalee gabbu'e. Namni mitiidha ardi argiteetiin akka marga lafaatti iddiin darban keessan mul'atu keessan bu'u. Uummanni akkasii takkaa seenama biyya keessatti nama akkasii waliin baheen argine. Namichi gaafa isaan abdii kute. Edaa dubbiin deemaan jiru jedhe. Hin arge Oromoon maal akka barbaadu. Sabni Oromoo hin beeka eentu isaa dalagaa, eentu isaa qabsaa, eentu isaa du'aa jira waan argeef. Dhibbaan dhibbatti karaan inni irra jiru karaa sirrii akka hin taane dhibbaan dhibbatti hubatee humna galaana kana akka dhibbaan dhibbatti zeeroo ta'e uf arginaan qawweedhaan Oromoo cabsuu dhufe. Oromoo qawween cabsuun hin danda'amu jecha. Isaa laamshaa abiyootii laamshaa ka Tigraay jalaa baate. Ka sabaaf sablammiin jalaa yaatee dhumte ummata ganda tokko ummata argiteetiniin Oromoon gumaan himatu. Ummata Oromoo ajjeesaa ba'e qalaa ba'e. Qabeenya Oromoo saamee lafaa fi seenaa Oromoo saame san qabatee Oromoo cabsuuf yaada. Hin danda'amu.
Tigreen ummanni argiteetiniin TPLF warra humna harka kudhan si caala qabu sabni Oromoo jilbiifachiisee caccabsee butuchee da'ootti isaan galchee jira jecha akka isaan lamuun deebinetti. Har'aatiin humna hin qabne, humna diinagdee hin qabne, humna siyaasaa hin qabne, humna namaa hin qabne, humna waraanaa hin qabne sihiin argitee laamshayaan kun saba Oromoo bal'aa kana jilbiifachiisuu cabsuu hin dandeettu. Yeroodhaan osoo sitti hin dhihin akkan jenne sitti dhihee jira. Ummata Oromoo irraa bu'ii nagaa rabbiitiin gondaritti ofirraa gali. Kana malee karaan biraa argiteetiniin kasii baasu hin jiru. Kana isiniin jedha yaa ilmaan Oromoo nuti sirni gadaa isaan argiteetiniin wanni isaan barsiisuudhaaf argitee biyya keessatti finoota kaartaa baafatanii jedhan ilmaan Oromoo kutaa tokkorraa afaan Amaaraatiin akka baratan. Kutaa tokkorraa ijoolleen kutaa tokkoo bara haasaan tolfanne arraban diriirfanne. Kutaa tokkorraa akka afaan Oromoo baratan. Taayitaa afaan Amaaraa akka baratan. Taayitaa gubbarraa haga jalatti nafxanyoonni kontirool gootee harkaa qabdu kana ilmaan Oromoo ittiin cabsuudhaaf halkanii guyyaa burjaajaa jira. Sabni Oromoo akka cabuu hin dandeenye kallattiidhaan si agarsiisee jira. Sittuu cabee badaa biyoot kaasaa siifi sirni kee. Kanaaf ilmaan Oromoo bakka jirru haa jabaannu fakkeenya guddaa qabsoo dubartiin gootonni ilmaan elemoo qilxu ilmaan jaarraa abbaa gadaa ilmaan shebakar argiteetiniin bakrii saphaloo ilmaan Dr. Rashad Dr. Muhammad Rashad argitee eegalan kana akka qaanqeetti irraa qabsiifadhaa guutuu Oromiyaa keessatti guyyaa borirraa dalagara nu oolcha. Jabaadhaa abdii guddatu jira. Diinni burjaajahee jira. Akkuma argitan mootummaan Ameerikaa, senataroonni Ameerikaa, koongiresiin Ameerikaa mootummaa Itoophiyaa ija dhiigaatiin ilaalaa jira. Biyya addunyaa kana keessatti rabbi carraa godhee dubbiin Ameerikaa malee hin deemu. Rabbi abbaa ofii fedhe moosisaa Ameerikaan tuni addunyaa tana gubbaatti mootiidha jechaadha. Siyaasni isaan keessa jirre siyaasa ta'uu hin dandeettu. Biyyi isaan deeggarsi isaanii biran jiraanne biyya ta'uu hin danda'u. Biyya Afrikaa, biyya hiyyeettii, biyya argiteetiin wajihil faqri, biyya qarqaarsa addunyaatiin jiraatu sanii miti biyyoota Awurooppaa kanarratti illee haga murteessuu dandeettii qaban jechaadha. Ameerikaan duudhe itti galteerti. Kuni ammoo balaa shan dhufne, kuni firii hin dhufne, kuni tolaa fi kadhaan hin dhufne qabsoo anaafis hin goone. Qabsoo obbolaawwan keenyaa biyya Ameerikaa keessatti akka gaafa argiteetiniin galee argitee galteen tunutti galteerraa godhamaa ture. Qabsoo halkanii guyyaa namni shiftiidhaan biyya Ameerikaa kana keessatti ajaa'ibaan bultii 14f namni shiftii argiteetiniin hiriira bahaa jira. Yoo kuun bahee kaantu itti dhaala. Kanattu dhale dhiiga biyyaa jigaa jiru santu argiteetiniin bu'aa kana buuse. Qabsoo obbolaawwan keenya argiteetiniin biyyoota addunyaa guutuu mara keessatti argitee miidiyaa addunyaa biraan gahaa jiran kanatu kana buuse jechaadha. Namni tola wanni argame hin jiru. Kanaaf ammallee wanni kun jabaatee itti fufuu qaba karaa maraan. Oromoon jabaatuu qaba. Jabaadhaa dhugaa qabna haqaaf qabsooyne haqa namaatiif osoo hin ta'in lafa keenya irratti eenyummaa kennaaf. Ol aantummaaf osoo hin ta'in Oromoo walqixxummaadhaaf qabsaa jechaadha. Kanaaf jabaadhaa baay'ee isin jaaladhaa dhaamsa kiyya kana qoqqoodaatiniin saba kiyya biraan naa gaha. Namni yaada qabaattan yoo jiraattan nama tokko lamarraa yaada hin fuudha. Namni yaada hin qabne yoo jiraate ammoo yaada kiyya sumarratti goolabuu kajeela jechaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf hamilee guddaa nutti hore. Hamilee guddaa nutti hore dalagaan obbolaawwan teennaa. Okay. Dalagaan obbolaawwan keennaa qarree fi hayyonni obbolaawwan teenna qaqqaaliin
du'a osoo hin sodaatin sodaa du'aa cabsanii diina haga funyaanii hidhate san dura lubbuun teenna lubbuu obbolaawwan teenna bosona keessatti argiteettini akka sareetti argitee karaatti du'aa jiran san hin caalu jedhanii bilisummaa Oromootiif anaafsiitti kabajaa horuudhaaf anaafsii mataa ol qabachiisuudhaaf guyyaa har'aa godhan seenaan bara baraan isaan yaadate jechaadha. Kanaaf wanni kun qaanqeen isaanirraa faca'ee sun guutuu Oromiyaa keessatti haala wal fakkaatuun haala